Egaa dhaggeeffattoota kiyyaa qaalii baga nagayaan gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftan isiniin jecha har'a barumsa bareedaa tokkoon isinii qabadhee dhufee jira. Keessattuu hojjettoonni jechuudha Itoophiyaa keessatti dhaabbata tokkoo fi hojjettan yookaan hojjetaa mootummaa tokkoo yoo taatan saalariin keessan yookaan mindaan keessan akkamitti isiniif dalagamaa peeroolli akkamitti dalagamaa kan jedhu waliin ilaalla. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe, like godhaa, share godhaatii hiriyoota keessan biraan gahaa. Mindaa keessan asumarraa tilmaamuu dandeessu jechuudha. Peeroolli akkamitti isinii dalagamaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Wanni hundi fakkeenyaaf dirgoon gammoojjiillee yoo jiraatte desert allowance kan jennuun jechuudha. Paashiniin ni jira. Paashiniin jechuun yani wanta jechuudha maali xoorataa jechuudha. Akkasuma gross salariin keessan yookaan kan waliigaltee jalqabatti uumtan san mindaan keessan kan harka isin ga'u neetiin isaa maal fakkaata kan jedhu waliin ilaallaa. Na hordofaan isiniin jahaa asumaanuu jechuudha. Asirraa kaatanii jalqaba peerool kan jedhu ni qopheeffattanii asitti peeroola asirra gubbaa kanarra jechuudha. Ispeesii peeroola jettu tokko asiin ispeesii kana godhattanii erga select godhattan booda marji gootan marji in the center kan jedhu gubbaa kanarra jira. Asirratti peeroola ni barreessitan jechuudha. Peerool jettanii ergasii maaltu jira nambarii yookaan lakkoofsa namaa hanga ta'ee namuma 5 irratti haa hojjennu lakkoofsa namaa ni kaayyanna. Asitti nambar yoo jenne asitti tokko jenne lama hanga nama 5 tokko nama 5 hojjenna namuma 5 hojjenna 3 4 5 nama 5 kanaaf hojjenna. Asitti neemii jira. Neemiin yani maqaa namootaa jechuudha. Achi kaatanii neemii erga keessan booda maaltu jira gross salary mindaa san gross salary jennan jechuudha. Gross salariin kun mindaa isa jalqaba waliigaltee itti uumtan jechuudha. Kan waliigaltee itti uumtanii achi booda maaltu jira taaksii jira. Taaksii gibira mootummaadhaaf kafaltan jechuudha. Itoophiyaa keessatti kuni siistama Itoophiyaa keessa itti hojjetamudha. Achi booda maaltu jira peenshinii jira. Peenshiniin xoorataa jechuudha. Xoorataadhaaf wanta isinirraa kutamuu jira jechuudha. Achi kaatanii maaltu jira fakkeenyaaf desert allowance yoo qabaate desert allowance DA jennee kaa'uu dandeenya. Dhumarra maaltu jira net salary jira jechuudha. Net salariin kun kan dhuma harkarra si ga'u jechuudha. Hojjetaa dhaabbata tokko yoo taate jechuudha. Net salariin maal fakkaata kan jedhu asiin waliin ilaalla jechuudha. Net salary maal fakkaata kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokkoffaa fakkeenyaaf jechuudha Abdiisaa yoo ta'e Abdiisaa asiin fakkeenyaaf caaltuu yoo taate lammaffaa inni sadaffaadha Muhammad yoo ta'e achi dammituu yoo jiraatte achiin obsaa yoo jiraate shanaffaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kan Abdiisaadha. Kan Abdiisaadha saalarii isaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha qarshii 520 haa jennu. Qarshii 520 haa jennu. Gross salariin isaa jechuudha. Kan caaltuudha. Kan caaltuudha fakkeenyaaf qarshii 1750 haa jennu. 1750 haa jennu. Kan Muhammad qarshii meeqa haa jennu fakkeenyaaf qarshii 3800 haa jennu. 3800 kan dammituudha
kan dammituudha fakkeenyaaf jechuudha. Kan dammituudha meeqa haa jennu fakkeenyaaf dammituu afuraffaa jetti waan ta'eef kan dammituu fakkeenyaaf kuma jahaaf 6,800 haa jennu. 6,900 haa jennu. Kan obsaadha 20,000 haa jennu. 20,000 haa jennu. Achi kaanee taaksii keenya irra deemna jechuudha. Foormulaa isaa gaman irratti isinii kaa'een jira. Foormulaa kun akka seera Itoophiyaatti kan mootummaan baase jechuudha. Gibirri maal kafalamaa? Fakkeenyaaf deezerti alloonsiin bakka 30 jira, parsantii 30 jira, bakka parsantii 20 jira. Ani amma akka fakkeenyaatti parsantii 20 fudhadhee isin yoo 30 ta'es bakka isaan 30 gootanii hojjechuu dandeessin jechuudha. Deezerti alloonsii jechuudha. Gammoojjii dirgoo gammoojjii kan jennuun jechuudha. Achi kaanee taaksii irra dhufne jechuudha. Taaksii irra erga dhufne taaksii akkamitti hojjechuu dandeenya? Taaksii foormulaa taaksii kanaan asiin function kan jedhu ni jira. Function fx kan jedhu gubbaatan ni jirti. Fx isa yeroo tuqxan if kan jettu filattan. Ifiin yeroo hundaa functioniin ifidha. Maaliif gargaara? Wanta tokko kan jijjiiramu. Fakkeenyaaf wanta tokko yoonii fi akkana ta'e akkana haa ta'u. Yoonii fi akkana ta'e akkana haa ta'u. Yoommoo kana ta'uu baate kana haa ta'u jettanii yeroo functionii akkasii fayyadamtan ifii fayyadamtan jechuudha. Warri piroograamingii baratan hin beeytanii koompitara warri baratan jechuudha. Asirratti okay jettan ifii irratti. Ifii irra yeroo dhuftan waa sadii isinii dhufa. Logical test kan jiru tokkoffaarra jira. Logical testiin maalidha? Yoonii fi fakkeenyaaf gross salariin keenya kana filattan jechuudha. Gross salary dhuftaniiti tokkoffaarra kan jiru kan abdiisaa irratti okay jettan. Gross salary keessan leezaan jettan irratti qaa yoo kaa'u walqixa birrii 650 yoo ta'e yoo mindaan nama sanii 650 gad yookaan walqixa isa kanaa ta'e maal ta'uu qabaa? Gross salariin keessan zeeroo ta'u. Zeeroo ta'a jechuudha. Hin jiru namni kun taaksii hin kafalu jechuudha. Kan jalaa kana ammoo itti dhiiftanii achii dhuftanii dhiiftan jettu gamana irratti isinii baate gubbaasan jechuudha. Isin tuqattan ifii ganaadha waan ta'eef itti fuftan waan ta'eef jechuudha. Ammas gross salarii jalqabaa irratti gross salariin jalqaba keetii leezaan or equal to qarshii 650 gad yoo ta'e mindaan kee jechuudha. Asii gad yoo ta'e maal ta'uu qaba? Gross salarii kee gatiin wanni ati taaksiif kafaltu gross salarii baay'isuu jettanii parsantaa 10 hir'isuu qarshii meeqaa? Qarshii 60 irra hir'istanii mindaa keessan hin argattu jechuudha. Kanaaf asirra dhuftanii asirratti okay jettan gadiin tuqxan jechuudha. Ammas deemtanii maal gootan? Ifii tuqxan. Achi booda logical testiin inni sadaffaan yoonii fi gross salariin keessan irra xiqqaa yookaan mindaan keessan kan jalqabaa irra xiqqaa yookaan walqixa qarshii 3,200 ta'ee yoo qarshii 3,200 ta'ee maal ta'a? Wanti keessan taaksiin isin kafaltan maal ta'a? Gross salarii keessan baay'isuu jettaniin baay'isuu parsantaa 15 hir'isuu qarshii 142 qabxii 5 jettanii
bira ni dabartuu jechuudha. Bira ni dabartuu dhuftanii gadii tanarratti okay jettan jechuudha. Asirratti parsantaa 10 godhu qabna. Inni jalqaba san parsantaa 10. Kun ammoo parsantaa 15. Ka parsantaa 15 kana achi kaatanii ammas iifii irratti ni tuqattan jechuudha. Achi kaatanii inni itti aanu yoonii fi gross salariin keessan irra xiqqaa yookaan wal qixa qarshii meeqaa ta'e qarshii 5,250 5,250 yoo ta'e yoo asii gad ta'e maal ta'a? Gross salariin keessan net salariin taaksiin isin kafaltan gross salarii keessan baay'isuu parsantaa meeqaan baay'istan jechuudha. Parsantaa 20 baay'istan jechuudha. Gross salarii keessan parsantaa 20 baay'istanii achii kaatanii meeqarraa hir'istanii qarshii 302 qabxii 5 irraa hir'istan jechuudha. Kaza ammas iifirra dhayxan deemtanii iifirra dhayxanii yoo gross salariin keessan irra xiqqaa yookaan wal qixa meeqa ta'e qarshii 7,800 ta'e 7,800 yoo ta'e irra xiqqaa jechuudha. Irra xiqqaa yookaan wal qixa 7,800 illee ni hammataa jechuudha wantichi kun. Mindaan keessan hangana yoo ta'e taaksiin isin kafaltan meeqa ta'a jechuudha. Gross salarii keessan baay'isuu 25% hir'isuu meeqa hir'istan jechuudha. Qarshii 565 hir'istan jechuudha. Achi kaatanii ammas iifii irra deemtan jechuudha. Yoonii fi gross salariin keessan leezaan yookaan irra xiqqaa yookaan wal qixa qarshii meeqa yoo ta'e qarshii 10,900 yoo ta'e irra xiqqaa yookaan wal qixaan isiniin jee beeka. Maal ta'a? Gross salarii keessan baay'isuu gross salarii keessan qabdan san baay'isuu parsantaa 30% jechuudha. 30% hir'isuu qarshii meeqaati jechuudha? 955 irraa hir'atee taaksiin keessan lafa taa'aa jechuudha. Inni dhumaa jechuudha. Yoonii fi gross salariin keessan irra guddaa jenna jechuudha. Irra guddaa asii ol 10,900 ol warri mindaa nyaatan hundi isaanii taaksii wanti isaan kafalan gross salarii keessan baay'isuu parsantaa 35% hir'isuu qarshii meeqaati? 500 jechuudha. Birrii 500 irraa hir'istan jechuudha. Achi booda finnee jirra waan ta'eef maal gootan jechuudha? Okay kan jettu irratti buutan jechuudha. Iifiidhaan deemtan jechuudha. Yeroo kana hunda iifiin gama gubbaa irratti haga fixxanitti iifiin deemtan jechuudha. Ganaa namuma tokkicha jalqaba jirurraa hojjettan. Kanaaf
abdii isaan tokkoffaarra jira. Gatii isaa meeqa nuuf fide? Taaksii jechuudha. Zeeroo nuuf fide. Gatii taaksii zeeroo nuuf fide. Kanaaf qasxii xiqqoon gurraattiin san ni jirti. Qasxiin sana waggaa gurraachamte achirra geessineeti isii san irratti raayit kilikii maawuzii keenya qabne gad harkifna jechuudha. Yoo nama kuma taates bakkuma takka xararra goonee gad harkifna taaksii isaa guutuu. Haga asitti gad harkifna. Kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf caaltuun 1750 nyaachaa turte taaksii meeqa kafalti jechuudha? 120 kafaltii jechuudha. Muhammad qarshii 3800 irraa qarshii 457 taaksii kafala. Obsaan ka 20 nyaatu taaksii meeqa kafala jechuudha? Gibira 5,500 ni kafala jechuudha. Paanshin itti aansinee maal dalaynaa? Xoorataa dalayna jechuudha. Xoorataan formulaan isaa yeroo hundaa taaksii kana ifiidhaan dalayna kanas xoorataa irratti. Xoorataa walqixa inni dalayna ifiin hin dalaynu. Maaliif walqixa waan ta'eef xoorataan walqixa mallattoo walqixaanii tuqattanii giroos saalarii keessan baay'isuu giroos saalarii keessa yookaan mindaa keessan kan jalqabaa san baay'isuu meeqaati jechuudha? Duwwaa tuqaa duwwaa torbaati. Paashiniin keessan. Achi booda maaliif buutan? Intarii buutan jechuudha. Kanaaf intarii erga jettan booda nama hundaafuu amma ilaali. 520 nyaatu qarshii 36 fi saantima 40 xoorataan irraa murama jechuudha. Akkasii gad harkiftaniif kanaas. Achi booda deezertii allowansiin parsantaa 20. Parsantaa 20 waan ta'eef walqixa jettanii eegaltan kanaas. Walqixa giroos saalarii keessan baay'isuu parsantaa 20. Yoo an 20 hin dalage yoo 30 ta'e yoo isin bira jiraate 30 dalaguu dandeessu. San booda intarii buutan. Achi booda amma fakkeenyaaf ka tokkoffaa kun qarshii 400 gammoojjii dirqoo gammoojjii qabaa jechuudha. Achiin gad harkistan jechuudha. Guutuu isaa beeku. Neet saalariin keessan maal ta'ama? Neet saalariin keessan walqixa jettanii eegaltan. Mindaan harkarra isin gahu jechuudha. Mindaan harkarra isin gahu walqixa giroos saalarii keessan jettaniiti hir'isuu jettan. Hir'isuu hammattuu ni bantan. Guys, hammattuu ni bantanii achi booda taaksii keessan ida'uu jettan. Taaksii keessan ida'uu paanshinii keessan yookaan wanta isinirraa muramu maali xoorataa keessaniif kan isinirraa muramu irratti walitti hidhaataniiti hir'isuu jettanii ammas. Maalirraa hir'isan jechuudha? Deezert allowansii. Maaliifi deezert allowansiin waan kan keessanii waan ta'eef jechuudha. As keessatti hammattuu keessanii irrata. Negatiivaa fi negatiivni sun walitti dhufe poozitiiva ta'a. Giroos saalarii irratti ida'uu ta'a jechuudha. Ni ida'ama. Kanaaf hammattuu keessa waan jiruuf hir'isuu deezert allowansii. Deezert allowansii keessan maal gootan jechuudha? Irraa hir'istan asitti achi booda hammattuu keessan ni cuftan jechuudha. Achi booda intar jettan. Yookaan kana gabaabumatti maal godhuu dandeenya? Deezert allowansii keessaa baasuu dandeenya. Deezert allowansii keessaa haa baasnu qo'esti. Deezert allowansii keessaa baasnu. Achi booda net salariin equal to gross salary keenya ka jalqabaa hir'isuu yookaan ida'uu haa jennu. Ida'uu deezert allowansii keenya achi booda maayinus jennee yookaan hir'isuu jennee maal goona? Hammattuu ni banna.
achi booda ammattus cufnee ammattuu keessatti taaksii keenya ida'uu paanshinii keenya yookaan wanta keenya jechuudha. Xoorataa keenya jechuudha. Achi booda intar jenne jechuudha. Kanaaf net saalariin nama 520 fudhatu kun meeqa ta'e jechuudha? 624 ta'e jechuudha. Xoorataan isaa irraa muramee yooniif dirgoon gammoojjiitti ida'ameef jechuudha. Achi booda nama jiru hundaafuu taruma takkatti qasxii xiqqoo sana achirra keessanii gatarkistan jechuudha. Akkasii jechuudha. Amma dirgoon gammoojjii irratti ida'amee neetiin saalariin isaa wanni harka gahu hagana ta'a jechuudha namoota. Akkasitti dalaguu dandeessanii barumsa biraatiin haga walitti dachaanutti subscribe godhuun dagatinaa, share godhuun dagatinaa. Warri peejii gurguddaa qabdan please share naa godhaa YouTube kiyya kana naa guddisaa, laayikii naa tuqaa, laayikii hin dagatinaa. Na jajjabeessaa, koomentii naa barreessaa. Koomentii jalatti wanti isin naa barreessitan na jajjabeessitii. Viidiyoo kana haga dhumaatti daawwachuu keessaniif galata guddaa qabdu. Barumsa guddaa irraa argattu jedheen abdii qaba. Galatooma, isiniin jaaladhaa. Peejii keessan irratti, feesbuuka keessan irratti viidiyoo kana share naa godhaa. Qasxii sheerii saniin feesbuuka keessan irratti share godhaa. Waan fuula dura isinii qopheessu waa'ee kompiitaraa irratti, waa'ee Excelii irratti wantaan isinii hojjedhu, waa'ee PowerPoint irratti, Microsoft Word irratti wantaan isinii hojjedhu yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Telegiraama kiyyaas isiniif hin kaa'aa. Telegiraama kiyya jalaas join gootanii barumsa guddaa argachuu dandeessu. Kun peejii YouTube Iccimaa Jaalalaadha. Baay'ee galatoomaa. Thank you for watching.